Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata, roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnuun isiniif dhiyeessaa an lalisee Odaajooti. Guyyaan waboo kan bara kanaa torbee kana keessa kabajamaa jira. Guyyaan waboo torbee kana keessa kabajame dhaabasaa Waaqjiraa walitti qindeesseera. Ayyaanni waraana bilisummaa Oromoo kun Ameerikaa Siyaatil keessatti Amajjii 22 kabajame. Ayyaana kanarratti hawaasni Oromoo magaalaa Siyaatil keessa jiran argamuun kabajaaf jaalala waboof qaban ibsaniiru. Sirni kun yaadannoo wareegamtootaa fi eebba manguddootaan eegalame. Miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Odaa Tasee sirna kanarratti argamuun haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessatti argamu hawaasaaf ibsanii jiran. Ayyaanni guyyaa waboo kun Afrikaa Kibbaa Johannesburg keessattis Amajjii 22 sirnaan kabajameera. Ayyaana waboo kanarratti miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo Afrikaa Kibbaa Johannesburg keessatti argaman ayyaana kanarratti hirmaachuudhaan miidhagina kennaniiru. Kabaja ayyaanichaa irratti artistiin Oromoo Caalaa Bultumee fi artistoonni biroo argamuun ayyaanichaaf miidhagina addaa kennanii jiran. Gumaachi maallaqaallee waraana bilisummaa Oromoo humnoomsuuf akka arjoomame beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni kun New Zealand Wellington, Columbus, Ohio, Birmingham, UK keessattis haala ho'aa fi miidhagaadhaan kabajamee jira. Ayyaana UK'tti kabajame kanarratti ayyoonni Oromoo ibsa kan kennan yoo ta'u artist Kadir Martus ayyaanicha miidhagseera. Eebbi CD artist Eliyaas Kifiluu guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Eebba CD keenya dabaleen jedhu kanarratti dhiyeenya mana hidhaatii kan hiikaman Dr. Mararaa Guddinaa argamaniiru. Pireezidaantii Maccaaf Tuulamaa kan turan obbo Dirribii Damisee eebba CD kanarratti argamaniiru. CD'n eebbifame kun hojii aartii artist Eliyaas otuu hin hidhamin dura qindeesse ta'uun beekameera. Artist Eliyaas Kifiluu wallee warraaqsaa adda addaa qopheessee uummataaf dhiyeessuun beekama. Artistichi hojii aartii kanaan yakkamee waayiloota isaa waliin hidhamee akka jiru beekamaadha. Eebba kanarratti qeerroon argamanis wallee Oromoo tokkummaa jedhu weellisuun qabsoo Oromoo gama hundaan akka milkaa'uuf qooda guddaa agarsiisaa oolan. Ayyaana cuuphaa waldiyaatti kabajame irratti namooti 12 waraana wayyaaneen ajjeefaman. Oduun nu ga'e akka ibsutti ayyaana cuuphaa magaalaa Waldiyaa Walloo keessatti kabajame irratti mormii cimaan sirna wayyaanee irratti ka'ee ture. Dargaggoonni magaalaa Waldiyaa sirni wayyaanee akka aangoo gadhiisu gaafatan. Mormii kana dhaabuuf agaaziin rasaasa fayyadamuun namoota 12 akka ajjeese oduun nu ga'e ibseera. Wayyaaneen mormii karaa nagaa dhiyaatuuf deebii wal fakkaataa kennaa jiraachuun beekamaadha. Oromiyaa godina Kaaba Shawaa aanaa Dabra Libaanositti balaa konkolaataa kaleessa ganama qaqqabeen lubbuun namoota 5 darbee.
Balaan kun kan qaqqabe awutobuusii namoota 65 fe'ee Finfinneedhaa gara magaalaa Baahirdaar imalaa ture waan galagaleefi. Iddoon balaan kun itti qaqqabe Finfinneedhaa fageenya kiiloomeetira 90 irratti kan argamu naannoo ganda waldaa qonnaan bulaa Qaasim jedhamutti. Balaa kanaan namooti 20 miidhamaniiru. Lubbuun isaanii kan darbe 5 keessaa konkolaachisaa fi dubartii lammii biyya alaa tokko kan keessatti argaman firoottan isaaniif akka kenname oduun nu gahe ibseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Ayo anang awala min kona jibbe lucha ko batu gora be ka enadi. Sani lomne dan kala sani lomne ja bota sani lomne karana matti maleng sana asin kaleng davino za sani bacha za sani itasumana ka sani shamuana ba sani warda waya lilana. Wali galami lana firdi betin gari dang ana chapsari dang gesho murtanan jatti mali on gesho mureng shambu butanan jadung mali on shambu en shambu biadanya tingi biadanya mangiftingi tiaba ingoda kenya malabashe barri Urima mitina nyatung ufira mitina nantung warra wayali lanang katale luce baring yan okale milanang awar di banjir bibitung udyo gagal mateng tiasa basani litung udyo ya garbu ya garbu udyani jubi kanargung udyo babata chancho ko shegal barang atyalu chako patu gong udyo babate addo kong oya addo ko shegal galang amakan durba amara mamite tirachalang amakan durba baranjing isi inyore tirachalang makan kalayo keting dinjore tirachalang amalan jora muchangkeng baritti baratokong oti iti jor sajadeng go bare go sajadeng kubudi debo kodumudi debo nyik Borale ni kochizung udya bala bana sabeng boru ninu dasizung udya da barsona sabeng bonya mujarrab bizung warra jolle na sabeng bore namante sizung warra jese na sabeng Kinsandang ko kareng tiya sabba ko na kareng tiya de me jora bareng na jese ko ra dabeng da ke buke su bareng da velu le sun na beng kubudi debo kodumudi debo nyik Jole bono kesang ati jole bono kesang aligen kanu jedeng tia alige garre jedeng ni jole ke ku kesang turin kanu jedeng tia turi birun jedeng godaren kirun jedeng kireng ko berun jedeng Gubaren bilun jedeng bilen namangnu jedeng kana bambari zokkeng birako mari dokseng kola tanere sine gambure luche barya mashene resine Yamila kongo mahalla mate si gamang atyani sharasi vitang ashariti gamage dong oti shemat gamang kamleng etega yamata kongo mabawate si gam Ganna ongen sidayeng ganna bokkan sidayeng bona ongen sidayeng kaya shito si vitang atyam batika dagaleng shito gabada binong oti sheta zabang kamleng lucha ko batugong ona angku benam bashaeng re bute narabayeng tyakari saganna kagre sabarja Tinzane batugong onati David tinzane na ati David masong otya belida botuweng kanyata nama utung gojang baca gureng eta ayada nama butung gura tinza shangkong guren za shangkilang ada altinati bakane Nimbe kuya ada kong otya nimbe kuya betu otya boleh tilarisang atya dorana bekatang adu ubi bora mata kong mojimbo garang kong otya kim berso kanabing ito kirako garabing ito kandari kanabing ito kanari garabiang tinatimbakal tinatimbakaling emalabasang jarjarang atya nore panjamarang abari zodu baduma atya niso muchadumang akarana dia tukang abari Ayana jira tukang atya waragaba kesang abiyo kawalla tokong atya gula bari gidingi itya dem sakara kesa
ilmu gabarsaa tokko ona yaada gara keessan amala baakottan beekan aluu uche gudayyaa baddaan beekama fawwallaalan dhiirallatti tawaalan dabbakka jalla waaraan atootuman beeku qoran dhiirallatti tawaalatuman beekun joora. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati. Itti dhiyaadha. Kun torbaanitti saatii kana kan dhiyaatu qophii xiyyeeffannaati dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan. Torbaan darbe akkuma yaadattan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbournetti yaadatame ilaalchisuudhaan haasaa miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Yaddee Abdishakir dubbatan keessaa kutaa tokkoffaasaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Obbo Yaddiin dubbii isaanii keessatti addi bilisummaa Oromoo qabsoo kan eegale rakkina fi cunqursaa uummata Oromoo irra jiru buusuudhaaf akka ta'e dubbatan. Qabsoo bu'aa bayii agammaatti dabarse keessas addi bilisummaa Oromoo injifannoo olaanaa fi mul'ataa galmeessaa dhufuusaa hubachiisan. Haa ta'u malee addi bilisummaa Oromoo humna qabu maraan yeroo socho'u kanatti gufuun diinaa akkasumas keessaan jiru sochii adda addaasaa danquusaallee eeraniiru. Rakkoolee kana ammas irra aanuudhaaf uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee qabsoo Oromoo milkeessuuf akka hojjetu dhaamanii jiru. Kutaa lammaffaa fi kutaa xumuraa haasaa isaanii amma qabannee dhiyaanne irraa nu waliin tura. Rakkoon tummatus qabsoorraan deebinu. Sinara hidanes tasa illafifnu hamileen qabsoofne darana jabanu diina injifanne hanga bilisomnu hamileen qabsoofne darana jabanu diina injifanne hanga bilisomnu. Haala kana wal qabate akkasumaanu mootummaa wayyaanee shira guddaa irratti hojjechaa jira. Eka sochi galka umar rahu hiç sochin kun ege deema jiru jechuudha. Shirri kun hedduu ala kanatti mul'achaa jira. Irra guddaa moo biyya geggeessiti warri biyyaa suni akkuma jambar godheetti hin mul'atu. Arguun isii akkuma inni mul'ate godhu ni beeku waa jirri. Uummanni biraa biyyaa dammaqee nu bira kutee jira jiran. Profeesarummaan beekumsi beekaan ala kanatti ittiin dhaabachaa jiru turre ziiroo isin minimaan. Ummata biyya keessaa shira mootummaan lafa kana keessatti shororkaa'ee bolfakaa dhageessanii qaamaan keessa jiraa beeka. Waan kana guyya guyyaan isarratti hojjetteefi guyya guyyaan argaa jira. Hin shororkaa'u. Ka ifiifi shororkaa'ee addunyaa shororkeessa jiru isin warra biyyaa laata. Shira kana hunda fatarsiisnee uummanni dideeti qabsoo kanatti fufaa jiru. Abbaan shiraa guddaa tokko eenyu? OPDO jedhan tagaraan jiru. Kan mootummaan Tigree shiroota dilatan lafa keessee shira kana hojiirra akka oolu ittiin oolsisaa jirtu OPDO. An bakkaa jirutti waan asit dhagee. Dhugaan isin hima. Har'aa uggoo as dhufnu waliin hamtuu dhagee. OPDO'n jaarmee Oromooti. Kun dili jedhan dili beekanii. Dili. Qabsoo abra as keessa kan wareega dila kafalle kanatti oofu. OPDO'n jaarmee Oromooti jechuudha. Sambira mutee warri karoomessa OPDO keessaa waa abdatu illee jiraa jechuudha. OPDO'n akka jaarmayaatti meeshaa wayyaanee
wayyaanee wajji akka jaarmaa diigamu keessa isiin bu'aa takka illee hin qabu. Hoggaa akkas jennu immoo ilmaan Oromoo OVR keessa jiraatanii qabsoo bilisummaa Oromootiif hojjetan kumaatamaan qabu. Isaan kun OVR miti. Isaan kun ilmaan Oromoo qabsaa'ota. Qabsaa'ota diina keessa taa'ee hojjechaa jiru jechuudha. Ilmaan Oromoo guutuu OVR keessa jirus ilmaan Oromooti. Hin gannu, hin facaafu. Adabamuu qabu adabneeti ilmaan Oromoon heera jala kaasee kabajii qabu adabneeti. Kabajii hin qabne immoo akka inni badii hin qabne ilaallee humna san hin facaafu. Akka Oromoo tolutti jaarree deebifne akka Oromoo bu'aa qabutti akka isaan hojjetanii bu'aa Oromoo buusan qabsoo Oromoo buusan goonaa jechuudha. Karaa ittiin darbinu. Eeggadda lammaatu qabamuu deema kan jedhu dhageenya. Inni diraamaadha. Ni beekna. Kamaneedhaatis diraama. Duuka keessa jiraatan. Jarri kitaabaan deemu. Kitaaba keessas ta'e kaanii tartiibni guddoo qonnaa wayyaanii deemu jedhu. Wanti nuti jennee maal nu gaafatan? Lammaa Magarsaa akka jaame kanatti yoo dhugumaan wama kan haa ta'u fedhe hateetis haa ta'u fedhe waan gadis haa ta'u fedhe siyaasaas haa ta'u yoo qaban uummanni Oromoo lammaadhaaf ni dhaabbata. Oromummaa isaatiif dhaabbata. Bakki isaa mootti gaafannaa jechuudha. Bifa sanii laaluu qabna. Uummanni achi keessa jira. Hamma uummata isaaniitti hojii dhaabbata. Ni qeena gaafa lama. Kajidaa jirru jaarmeecha. Jaarmeecha akka jaarmee siyaasaatti akka meeshaatti. Ka wayyaanitti gaafa wayyaaniin deemtanii galaa jechuudha. Yoo bakka qabaate bakka itti galu. Jarri bakka itti galu qaba. Waan dhiyoo sana nama gaddisiisuu jira amma dhiyoo sana. Shalan godhe keessatti. Waan waggaa 150 dura gaafa Oromoon jedhu calanqotti hojjetameetu amata 150 booda har'a waan ijaan agarruutu kasan fakkaatu calanqotti ture. Ilmaan Oromoo waa ta'u hiriira keessa jiru Oromummaa isaanii qofa. Qabsoo kana keessatti osoo qotaa fudhachaa jiru jiruu mataa isaanii kan guyyaa guyyaa osoo gaggeeffatanii mootummaa wayyaaniitiin ajjeefamu. Harma muraa fi harka muraa seenaan dhagaa baay'ee. Sababni iyyuu boonisi dubartii meeqaatu harmi irraa muramu. Eeggatti kun seenaadha. Moo waan ijaan agartan waan guraan dhageessan akkasitti himaa jiru sun. Haala ta'e kana keessatti amata 150 booda Oromoon biyya alaa jiru wanni kun itti dhagamuu dhabuuf dhugumatti hoggaa waa maalumatti jirraa kan nama jisiisuutti nama dhiisaa waan si mudate illee numa rakkachaa jirra beekama tokko wanta turee si raawwatu jira maaltu si mudatee maal keessa jirtanii yaaddoo keenya guddaan samaa taatanii nama tokko sossobee Waktu kita tadi, bakal dubin tumura kesa tapi kita tadi, isi orang kesana aja mungkin mereka kasih, orang rambil dia je kakak saru kakak sih, kakak apa jangan sampai mungkin tahu mana lagi ini desen, ada apa sih usah, jangan sanis, ya, jangan sanis, dua kesana kerja kurangnya sini saya nanti lebar, bukan kata mereka itu kok kisah ni aja, umat akan apa justru jarang-jarang. Mewah mau dibiaya jauh sini dulu, tam serius sini na, Ini perhatian juga sini, umat ini dia, aku mati puji, ketan berat abad tulis, berat abad coba tenis, jadi semua saya lekari surat dua tiga juta, mereka berapa jauh kapal ini, kapal ini kita, wanita sini dah, halnya amma kesa juga. Walau Oromo, kabannee dhabamu, huma akka namatti jiraachuu hanqate
dachii irraa xaragamee warri dachii san barbaadu wayyaanee fi liyyuu poolisii fi sheexaanii hundi dachii san fudhachuu taak Oromoon bakka jiru harka ol qabatee tokkummaadhaan walitti dirmatee ka gaafii qabu gaafii keessa boruu kaayadha ka yaada qabdan yaada keessa boruu kaayadha balaa nu gudufe namni waa waliin gaafatu jiran akkamiin balaa san dhaabsine jeetti deema jechuudha ummanni Oromoo balaa guddaa harka jira jechuudha kanaaf kana dhiisaadha hamma dandeessin cinaa dhaabbadhaa jechaa jiran jechuudha yoo kanan booda immoo gaafatamaa jira Oromoon dhalootaan sun haftee jiran ammaa si dhiima nam tokko kan dhaga'u jiru ka kana wanni hin dhageenyeef ilmaan Oromoo xiqqaatu ajjeefamaa jira jiran nama 50 nama 100 ajjeefamaa jira nama kuma 7 ka jireenya isaarraa buqqee magaalaa keessa argachaa jiru jira namni takkaas qaamni sabaa ka saba kana akkanatti osoo inni ta'uu jiru laatu yoo azaabni sun jiraata azaaba seena anan siinii kenna ummata kana bira dhaabbachuun dirqama abaa'oo gootaan seeraa jechuutti hin jiru haalli immoo biyya keessa jiru hin ta'u waan akkallee gochuu hin dandeenye haalli biyya keessa jiru ummanni keenya dhabamaa jira haalli deemu balaa keessa jira yoo haala kana dhaabbannee bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessine jireenyi Oromoo sun jiraachuuf hin ta'u jechuudha haala balaa kana keessatti wanni wal dura qabne ilaalu hin jiru karaa keessanii ummata kana gargaaruun dirqama keessanii jechuudha kanaaf warri biyyaa haalli keessa jiru balaa guddaa fiduu deema balaa kanarra haalli bilisummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf ilmaan Oromoo hundinuu dirqama qabtanii nu cinaa dhaabbachaa isin jechaa jiranii dirqama kan yoo ba'uuf hin baanes isinirra jirtanii isinitti kan inni ni fudhatan jedhee irraa akkami fudhatan harkaa walloo ibita maal lollee jettu akkasiiti kana qabachuu teessanii fi namuu isinii guyyaa makatti rakkanne maal lollee jettu lola nuti kamoon bahe walii galla lolli nuti seennu kamoon moomuuf lolan seenu akka beekan jechaa ola ilmaan Oromoo bituudhaaf lolan seenu itti gaafatama qabna lolli irratti jiru kan wayyaanee kubbisuu deemu fincila uummataadha isa kana jabeeffannee itti fuunna jechuudha goggaa akkana jennu loluu miti akka feenee lolla akka bu'aa qabutti lolaatis jira immoo dirree baanee gochuu dandeenya kana kanumatti bira kutu kaan waraanni nuti qabu waraanni nuti ijaaraa jiru ka wayyaaneen itti dhimma baatuu miti ka wayyaaneen waan saganteeffatteen bakkaan geeffattuu miti ka Oromoo wabii ta'u ka egeree Oromootiif wabii ta'u isa san ijaaraa jirra isa sanirra nu gargaaraa isin jennaa jedha kanaafuu dhaabinaan jeeqaa ni fixa kaan kan jaarmata Oromooti dubbadee fixa jaarmata Oromoo jaarmanni Oromoodha kana alra haalli biyya jiru san nu walitti fidee nu tokkoomsuu hin dandeenye gaafatama qabdanii jedha karaa keenyaan addi bilisummaa Oromoo jaarmata Oromoo hundaa walii gallee waliin jechi dhaabbannee qabsoo kana bakka tokkoon ga'uudhaaf harki keenya banaadha isa kana milkeessuuf yeroo gabaabaa keessatti warra dhimmi ilaaluu fi uummata keenyatti dhibaanaa fayyaadaa ulfaataa injifannoo uummata Oromoo.
Hagayoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.